isa si cabse. Gadditee maaliif gubatta hin gaddin mucaaf gatii keetiif jedheen siif kenneem lubbuu utuun ani siif jiru maaliif qalbiin hiraarta isa siin daganne irra barruu kodharra hoo jirta harka koo keessaa luqqisee eenyumtu sin baasu yoos maal dhabdee tireegaa kan yaaduun akkas siraasu tokko keenya nuun jedha waaqayyo teessoo isaarra taa'e inni of danda'ee dacharra nu kaa'e. Na amanadhaa ijoollee koo ani mootii moototaati raawwadhee isiniin dhiisu ani jabaa hundaan oliiti nuun jedha waaqayyo inni jalqabaaf xumura hundaa beeku ba'aa isinitti ulfaate natti kennaa isa sin cabsi ceeku nuun jedha waaqayyo mootii hundaan olii kansaa dandeettiif ogummaan kan hin qabne madaallii mudde 15 bara 1410 barreessaaf sagaleen Iyyaasuu Tarrafaa Fayyisaati. Qophiiwwan babbareedoo miidhagoo ta'an Oobdii miidiyaadhaan ni argattu. Oobdii miidiyaan kan keessatti laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Gulaalaaf Daarektar Suur-Sagalee Soortuu Dandanaa Margaati.